Yoo tana kana godhu jiraa'u bari. Ansa kana ol maal godhan? Dhugaa hin jirtu himaan isiniin jeeban. Dhugaa jirtu himaa fuula daawwattootaa duratti laa yoo jireenya hafeetan taate yoo nagaaniin ilmaan kiyya keessa ilmaan guddifadhaa keetu taate gartee himiyatis ilmoon akkuma ilmoo maleessa. Warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Tisaan elfnee jira eessatti argamtanii arra hahaar jirratti siree faalumaan mul'ate haaluma kananii muralle. Kunis chaayinaadha urjii irratti anaa gaddisa. Qabintalli mee telefoonni isa qaise. Mee telefoonni ati misee jinnaa barreessisan. Telefoonni kun achi jira. Isa jira. Mee qaali telefoonni? Telefoona urjii mee? Keen akka inni isin hin jenne qaali telefoonni urjii mee? Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma beektan sanii telefoonni isii risaalaa ittiin barreessite mucaa duniyaa qabaa dhabamsiisaa duniyaa naa boocheetu san garteemi kana isii maal lama lamaan bo'u malee duniyaan hin boochu waa'ee nan ta'e nan beektoti tiyya akkamtu si wayyaa isin jeer telefoona keetis hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhiyoo tana rifadheetiin kanneef telefoona si hin kannuuf telefoona si iyyatti nagartu. Telefoona kiyyaa seetti sobosiitti telefoona kiyyan irraa cabe ta'uu wantana tanaa fi sababa gurbaa ichi taa'uu kanatti telefoona kiyyan irraa cabe ija lameen tanatti arguun ta'e sana sallachuutu telefoona keessanuu tamaam asumaan warreen hordoftoonni isaan laaltan yoo jiraattan jechuufiin irraa fuudhee isiniif hin gadhiisa waan takka ammallee nama dhuguma himuu didan tamaam ijoolleen lameen ammammoo ijoolleen lameen dura qabamtee torbaan mana kiyya jirtu isaanii kan nu godhu jira urjiin irra dawwalteetiin ilmoo duniyaa jalaa bachiisii ilmoo duniyaa fidii qottu isin yoo ilmoo fiduu baattan maallaqni keessan maallaqa duraan isinii kafa isin kan isaan illee gartee akkanatti isin irraa doftootaa fi kabajamtoota kiyya isaan duniyaa loleen agarrini giseen ilkee wajji qable duniyaan barbaren diimee eessi diimeessite eessi diimeessite mee barbaren diige eessi diimeessite barbaren eessi diimeessite arraansi diimeessuun ita arraansi diimeessuun ita barbareeti gartee barbaren duniyaan diimeessite san garteemi himi dhugaa himi namtitti himi dhugaa eenyuutu bultii duniyaa diigii duniyaa bultii diigii ilmoo si jalaa guurii sin jee namuma kana himi eenyu sin jee natti nimne himi caaltuu jinnii maqaa hundan qaqqabatanii namta akka naayimi nama tokko kaniin deemee tamaam nama kanaa ittee si fichisiisu naayimi kaa Daraartuudha siin jee barsiin inta daraartuun hin tabi Daraartuun beektooti. Daraartuun beekamoo daraartuun beekan. Isinii gata. Intal nama hundan qaqqabatin nadhooteetu tana hundan beekanii. Tan makaa inni beekte isii kamii wallaalta daraartuun beektooti. Akkam siin jette daraartuun sana iyyee. Akkam siin jette ati jaalabdiiti kana godhuu baattu duba yoo jaalabdiin ta'e maal abdiin siin jaalattee nakki jibdeettee balaa xaana sanaa soyitan qabdu dura. Jaalasaa eegan qabaate. Gorsuma namaatu tokko na godhe kaa. Gorsa namaati. Nama akkana jina. Akkam godhii siin jedhamee duniyaa akkam godhii siin jedhan ganaa dhugaa himuu ta'isati takkatti. Duniyaa mucaa isii jalaa fuudhu jaalanii fuudhuun jeen afaanillee baafadde. Fuudhee atteeni. Fuudhiin teettee no. Fuudhiin barreeffama barreessite sanoo. Barreeffama tilfoona akka uumamaa jaartii haalli harkasirra qaba. Harkaan sirra qaba. Sababa keetiitti telefoonni kiyya cabee haleesi. Ilmoo tiyyarraa maali baaddatta? Ilmoon talbari biyya namaa keessatti itti lafeetiin dhaleera. Itti lafeetiin dhaleera. Hayyee maa irratti ilmoo duniyaa fuudhechuu dandeessa? Ilmoon hin fincaane seete itti lafeetiin dhalee coraatti tadhee biyya namaa keessatti eenyu namni ilmoo duniyaa fuudhisiin keessan? Daraartuudhaan siin jee. Daraartuu sangaa yoo ati hinqa daraartuu sana as baastu daraartuun akkas siin jette sanii fi warreen isin duuba jirtan takkatti as baaftu ati hidhaa tanarraa gabbaatee ganamuu ani barbaree laaqanaaf hiraata siin godhin ani duniyaa miti. Ati maal jedhee teessisa? Sididdee barbareen san. Duniyaan maanta akkana tumtee mallee moo. Barbareen san sididdee. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Sididdee barbareen san. Sididdee. Sididdee barbareen. Barbareen diimtuun yoo dhugaa godhu baatte qoddoon tun waa godhu baattu. Alas. Dhugaa jirtu tiimi kana kana sadi. Duudinta.
Hayyee. Daraartuu jeeni bar. Maa irratti ilmoo duniyaa fuudhaa jechuu dandeessi. Ammoo. Sa telefoona tiitan nama barreessee asitti ni muttiin jira. Eenyu barreesseen telefoona kee namaa si hojii fayyadamaa. Shaanarra kaadhe telefoona. Himii namni telefoona kee barreessee miseejii mucaa duniyaa qabaa fi daa'etteen si telefoona kee miseejii anaa arge. Agartee mireetu hayyee sun maqaa na balleessuudhaaf mireetu fasan godhe. Telefoona ati jabelee namni barreessee anaa miti. Ammallee dhugaa himne hin talimi. Barbaree tana hudduu ta'e takka isitti siin dibate himi. Himi. Itti muttiin jira miree. Yaa duniyaa dhiisi dhugaan jallisii dhugaan isin. Yaa bukurbaani ati anuma raachi deemee anuma raachi deemee numara. Dhugaan isin dhugaan jallistu feeta. Ati mataan keetii fattaa. Dhugaa kee jallistu feeta. Fattaale tifiu. Dhugaa himu jirtanii si yoo kana daleesse. Karaa sana waliin dalagu jirtu. karaa sana gaafadhuuti isin dhiisi karaa. Isin lachuu waliin kana dalagu jirtu. Isin dhiisi ta'ii maaliif inni sigaartii ta'e? Mooha gabbaasee akka jaartitti mana Ayyee hojjetaa barbaade. dhugaan beektaa mika dhugaan beektu kan. Itti muttiin jira miree. Akka isiin dhugaan himne Telefoona shaanarraa fuudhee itti barreesse. akka isiin dhugaan himne gartee Kunuunsi himu jirti shaanarraa fuudhanii itti barreessanii. Yoo tana kana godhu jira hubate. Ansa kana ol maal godhan? Dhugaa hin jirtu himaan isin hin jeeban. Dhugaa jirtu himaa fuula daawwattootaa duratti laa yoo jireenya kafeetan taate yoo nagiyaaniin ilmaan kiyya keessa ilmaan guddifadhaa keetu taate gartee himiyatis ilmoon akkuma ilmoo teetisan. Ansin jedhee bara an haasaa hunda keessattu kanuunsi hima namni ilmoo teessi jalaa fuudhu hin jiru. Mucayyoon jawwaala isii shaanarra keettee Siifisii wal quba qabda mooliin kana dalagu jirta mooliin kana dalagu hin jirta. wata akka hin qabnu. Anaafisi waa'ee ilmoo irratti. Yaa nurraa himiyaa bilaash lubbuun nu dabartiiti. Sa'aatii dhuguma kana maa himuu ditte usume yaabo. Saan Nama nu duuba jiru himi maali nama jennee nama dhoosineennee nu fuutee nu dabartiiti. Haa isin godhu godhaatiiti. Nama dhoosineennee nu fuutee nu dabartii nurraa himi. Amma jeessa dhugaa irratti. Afaan tolaatiin himi. Akka miciyyoon himu jirti siitu himu jechuun jira. Si keessa jiran kaaletti. Si keessa jiran. Kalas waan jiru hundaa waan jiru hundaa irratti Himi dhiisi. dhugaa. Laa himi dhugaa. Waan jiru hundaa irratti dhiisi. Himi dhugaa. Yaa sabatti isaa. Waan jiru hundaa irratti dhiisi dhiisi kalas. Akkamittiin si dhiisi. An dhugaan an beeku tokko jechuudha lama beeku. Dhugaa irratti beektu kun qabi. Dhugaan ani beeku namni ilmoo teessi jalaa fuudhuuf kan hunda haasa'e takka hin jiru. Hayyee. Siifi mucayyoon gaaf durii seenaa harka akkasii baanaanin siifisii walitti diruudhaaf kan hunda godhanii telefoona isii shaanarraa fuudhanii risaalaa san mucaarra ergan malee. Gooteeti. Bitiyoota. Ati barreessite risaalaa. Risaalaan hin barreessin namaa telefoonatti yaan barreesse. Namni barreessa kun telefoona namaa telefoona kee namaa si hojjetti fayyadama. Telefoona kee namaa si hojjetti fayyadama. Hin kijibin kaa kijibni kun eessaa dhufee telefoona kee namaa si hojjetti fayyadaman taate. Namni fayyadamu kaanuma qofaa fayyadamaa. Duboo Yoon telefoona telefoona kiyya namaa tutu na duubaa fuudhee miseejii shaanarra godhe dheerin gantoo latti shaanarra godhe. Gantoollaa duniyaa beeka. Gantoollaa duniyaa ilmoo duniyaa jalaa bachiisaa jaa. Na akkana jaanii haasa'anii qaba. Intali kijibin kaasan uummata nan kijibin. Duniyaa rabbiin duniyaa maalis rabbiin. Nagadhiisi. Kalaas rabbiin maal goota kalaas dhugaan jirtu kanuma maal goota. Ati gara tumamuu ta'e. Kalaas ana tumaa ga barbaadan an najjeesa garuu isii dhararratti hin tumina irra keettee. Akkana tumamtii nuti tuma siyuu hatuban ati sitti uleen fididdiyaati uleen fididdiyaati ati maal ati ulettootaa fi kabajamtoota kiyya intala waan biraa fidheetiin barbaree ijjesiitaa kana keessa kuulee ani namaatu telefoona kiyyaan fuudhee miseejii barreesseette telefoona si namaa wajjitti fayyadama ammallee dhugaa baasuun deemanii dhugaa sana immoo akkaan taatus akka malee hin taatus ni himsiisa wallaahi isin dhugaa himuu baannaan mootummaadhaan mana dachii jalaatti hidhamtanii bichaa gubaa gataa tamaam warri isin arge san hanqaas ba'u namni isin duubaa isin arge san hanqaas ba'u mana kanaa ba'uun ta'isan isin jirtu himi tolaan nama nagiyaan si argee ilmoo duniyaa fuudhi isin jeesaniin Yooni fi rakkoon takka uumamtes baana jaamalee nu isin duuba jira waan takka sodaatinaa warra jeesan himilee itti maaliif tees. Dhugaa kana olii kamsi haa himuu feetati. himi ati asumaa innum himi kaalit nagiyaanin Dhugaan ani abadan. an dhiira si fideetii sirrachuu ofee sirraa soobaati himi naamsa An dhiirti ka duraan atumtee naagaa. haala si Kana ol tumamuun barbaadu. Tamaam. Haa xubamuu barbaadu baannaan himee. Dhugaan jirtu ati barreessitee fi waan barreessiteef waan kijiba maal Sanii miti kaa. barreessitee Warra nu kisi isin duuba jiru si barreessi Ani barreessin ani barreessin. Usta si barreessa hin kijibin Ana miti telefoona tiyyaan namaa barreesse. eenyu barreessa telefoona kana maasii hojjetu Namni fayyadama hojii fayyadamuu baatu barshaanarraa fuudhanii barreessanii jee. isin maallaquma meeqa nyaatanii kana hunda dalaydan Maallaqa maal nyaata? maallaqa meeqa dalaydanii abdiin jaalanne ilmoo duniyaa jalaa dhabamsiisa kana hunda maaltu kana isanii dalaysa Nagaa karabbii baasii baase akkana godhi jaanii manii godhan nan nu fuudhee dhabamsiisee maqaa sirra kaan himi allaa nama san himi nama san Daraartuudhaan jeebar. daraartuu miti himi nama san nagiyaan Isuma. daraartuun tun tabi daraartuun ani hin beekne tanii maqaa siin dhagahin tun tabi Taruma isinii galchanii. Caaltuu daraartuu Samiira. Allah ajaa'iba. akkam isan tan daraa gutaka daraartaa gutaka samiiraa maqaa namaa bar waliin Yooni fi geessa dhugaa soobaatti itti si geessa mana isin hin beekan. Eenyu? Isitti si geessa. isisanatti nageessa isa haaritaa si hamu asuma taa'i dawwaliyaan
Asuma taa'isee dawwaltee nama si booda jiru hunda takka takkatti yoo baastee najaa baata. Yookaan ganama galgala suma hin barbaree hiraat si godhan nyaata dhugaatii si gannu si ajjabti. Laal ulee isaanii sodaa uleetiif gartee waan biraa ulee gadi nuuf dhugaa jirtu. Dhugaan hin jiraanne dhugaamii jirtu kama dhugaa sana. Ati maal dhugaa isiin jirtu namni ilmoo isin jalaa fuuna jedhan jiru. Ani hin jenne egaa. Isiin eegin jedhin Telefoon tiyyaan namaatu barreessitanii wayinan. Yoo namni telefoon tiyyaan barreesse telefoon tiyyaatiif nan barreesse. Siifi haalii wal quba qabdanii Yoo midhaan. sagalee tiyyaanee sagaleen taate yoo sagaleen taate eessin jettan. Barreeffama abbaa kanaa barreessee basattu barreessee maali? Ijoolleen siin nu barreessee nu dawwaltee jirtee ta'e ragaa si baatee. San duran akkamiin jeen gadhiisanii jee isin gadhiisanii jechuuf itti dawwaleen. Nin gaafadhee mi gaduun dhiisnee jaan. Gaarabbi nagaan isin abaasu du'aaman isin godhaan jeeni meen. San namni telefoona tiisan booda fuudhee barreesse anuma isaanii. Yoo ilmaan wanni na booda haftaniif ilmaan duniyaa fuudhu Akkana jaarii fakkeessan akkana si jeeni barreeffama ani nagarreen barreeffama ani nagarree barreeffama arre barreeffama nagarree miskiina kophaa uleen haay godhe tamaam nu iyyitaata maaltu iyyeensa maaltu miti rabbiin hin sodaadha nama ilmoo duniyaa fuudhaa jeessan as kannitan malee asii bo'uun keessan numan jiru. Asii bo'uun keessan numa azabamtan hanqa nama isin duuba jiru takka takkatti himtanii asii bo'uun keessan numan jiru. Bar uleen dhugaa nama namsiiftu barree dhugaan hin jiraatin kijiba isin himna. Isin gaa namuu abdata maallaqa hanqa nyaatan san abadan maallaqni nyaanne wayitu hin jiru. Maallaqa isin nyaanne illee ilmoo irratti maallaqa namarraa nyaannu abadan. Wahuma nyaatan san Mee mucaa kan kee fuudhee akkamiin godhe? Mee mucaa kee fuudhee. maa irratti akkasa jiru Duuba naa miti sin jee miree nama saddeetu dhugaa nama seetu. waay ajaa'ibni na qabate hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Ani ummata sammuu cufaatti mataan kiyya na cufame mataan na dhukkubsanii jiranii tannee wallee mataan fayyaan qabuusaa namuma isaan arge himuu didan namaan nu erge caaltu maarree maqaa namaa magaalaa tana keessa jirtu kam qabadheetiin kam dhiisan. Kam qabadheetiin kam dhiisan intala noo barbaree ija kuulee kaan godhe khaalit isiin mija isiin isaanii meetti. Yoon an karata jiraadhees chaayinaala urjii irratti hin gadhiisa viidiyoo tana hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Warreen isaan duuba jiran warreen isaan duubaaf kana dalaganii isaan ergan tamaam asiin as baanii haa dirmataniif isaanis gaa ganamarraa galgalarraa uleen isaanii tumichu. Barbareenis ni tumaman ijatti isa kanatti hin kuure jalaayis boru bukuuraan jalaatti ol kuura. Ol akka bukuuraatti jalaa urjii haarit ammoo jaartuma isaa saniin fichisiisee asitti waan isiin urjii wajjin akkasitti dhaadatee fi urjii mana galfatee mana wajjin taasisan gartee jaartuma isaatiin fidee tumsiisa mana kanatti tamaam dhiiraa xiqqishoorraa hin qaanfadhee jaartuma isaa saniin asii fidee tumsiisa. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo tana hanqadhumaa daawwadhaa. Viidiyoon tun ta urjiiti chaayinaala urjii irratti hin gadhiisaa warreen isii duuba haftanii ka jiraattan ka taate asirratti telefoonni urjiitis hin harka jira wanni urjiin harka jirti asiyyoonni qabaattan dirmadhaaf.